Anta, sina tinggal kata kerja berkat sina tapi ada jeruk itu dijualin nama korata. Jam batang buat nama tu korata. Mungkin mukawati numan mukawati nak sekian tu mati. Buat air labar hamas dia mundur kara. Jeruk mawara. Jadi kena alat tiga orang itu tu. Angkau mundur kara tu makin lama kita tu. Di sini berapa itu? Mana jarak itu? Mana kita nak urut itu tu untuk tu. Mungkin kita tu tu. Siapa cisu mana nama urut itu tu. Kalau dia kita mana jalan urut itu. Beri ini jenis mana numalik kuat beri itu. Ukura betul tidak kekuatan kita bulan kecap kita. Tuan bergab kita nak orang luar kita. Orang kena buat kita. Awu yang sudah kita. Orang lupa baik kita buat capek. Mungkin hati kita mulai dia nak apa. Kawan hati sari lupa luar kita. Itu cuma kita kita ni cuma apa. Usul kita luar apa yang luar kita dia tak nak apa. Mana kita nak budi. Jika apa tu kita nak nak atur kita. Dia bikin atur kita. Amerika tiada jalan semua tiada. Hari ni kita dapat hai askar sahaja dia buat apa tu? Dari aja sahaja kita lupa dia lupa apa tu? Dia apa kita dia lupa apa tu? Mesti kita kata ni Allah. Dari ini siapa? Lepas ini macam sihat dan lepas itu. Mesti kita berani hati kita lagi. Murid apa kita kita nak buat tu? Ini hawat du mana kita nak buat tu? Share goda tanaka biran nagaha ar'an tanakan akkaan immoo dhangalaasaan dinnaan arra haadha isaa arrabsaa oole tanakaan jechuudha. Haadha Jawaar arrabsaa oole. Jawaar ana ka wajjin dhalatee guddate dhummugatti. Jawaar ana caalaa hin beeku akka gootatti jeenummaadhaan guddanne yoo dhugaa natti miifedhe ittiin hima tanakatti akka gaatti bishidiimoo dhalannee bishiduume qomaaxaa keessa dhalannee guddanne nuti siigalee qomaaxaa Hayila Sillaasee wali guuree bishidiimoo gannaqe warra harka duushiidha tiimiti nuti. Jawaar warra harka duushiiti miti. Jawaar Oromoo qulqulluudha. Haati isaa Oromoo Shawaati. Haati isaa kiristaanummaadhaan dhufuun kiristaana ta'uun yoo waan biraasiif fakkeessee arra haadha isaatti dabartee haadha Jawaaritti dabartee ati haadha Jawaar arrabsaa oolte jechuudha. Kana likkiin sitti hima. Viidiyoo ati irraa iyyaa oolte seef godhannee jirra. Ati garuu irra deebistee taayite viidiyoo siigalee yaa tanaka yaa bada faagulloo kushiinaa taayee keessa teessee waan taayeen itti kennu nyaattu yaa wasaka osoon akkana si beeke ani nama si godhee aasu ture yaa ka qubaan farramu anaan likkiisee si beeka tanaka viidiyoo kana sheer naa godhaa ti ninjal qaba sheer godhaa namni hin dhufne namni dhagahuu qaba bira gahuu qaba. Share goda. Absaa ofiin jetti maqama jijjiirattee asii biyyatti galte. Qomaaxaan bishidiimoo hundi warri harka duushiidha. Share goda. Namni dhufne nama dhibba sadii qofa maali namni dhufne qomaaxaa bishidiimoo harka duushii tananaaf beeka likkiin itti himaati. Share goda viidiyoo akka gaarittiin haasawarra. Share goda. Viidiyoo share goda. Qomaaxaa bishidiimoo tanakaa hangaasaa jettaniin tanaanaatu itti hima. Qomaaxaa harka duushiidhaa talikkii namaan beeyne. Jawaar anaattu wajjin dhalatee guddate. Politikaan nama qeequu waan biraa garuu haadha Jawaar haadha na guddiste Oromtittii na guddiste miskiina haadha isaa
ilma kiyya isinii kenne jette ol baatee televizyina irratti arra qomaaxaan bishidiimootun qomaaxeen bishidiimo gama olii kana wali guuree bishidiimo fide mannahaara qomaaxaadha yaa bada harka duushiidha naasi beeka waan harki keetii fuulli keetii fi qaamni kee fakkaatus nacalata share goda Ini jala kursi mana kena nurti, itu apa tu kena nurti atuti, dia bikin atuti, ambil itu ada jala sulit ada. Hari ni kita dapat hai dia sekarang saat ini dia buat apa tu, dan kita aja saat ini kita bukan jadi jangan buat apa tu, dia ada itu dia buat apa tu, mesti kena kata ni Allah punya apa tu, jadi dia. Akkam nagaa fayyaa jirtanii bakka jirtanitti ilmaan Oromoodha kan addunyaa guuturra jirtan akkasumattis yeroo hamtuudha yeroo koronaan kun nama girgiriisaa jiru amma yeroon koronaan nama girgiriisaa jiru kanatti xiqqoo wahuma politikaa kanaahu wanna jennee ummanni keenya akkamitti of baraaruu qaba jennee kana dubbataa turre jechuudha garuu arraan tana qomaaxaan akka hangaasaa Ibraahim Haayila Sillaaseen wali guuree manzee fi manzirraa fide achitti wal'aanamuuf bishidiimo dhufte arraan tan haadha Jawaar Siraaj Mahammad hoggaa arrabsu namichi qomaaxaan kun hedduun dhagahame maaliif jennaan Jawaar anaatu wajjin dhalatee guddate Jawaar kutaa tokko haga 8 horofa wajjin laaqaat wajjin guddan Jawaar haadha isaa abbaa isaa hanqa gaafa abbaan isaa amrii tahutti nuti ijoollee turre dhummoo gatti jechuudha kana hundaa'u isinii himuun narreen turre haa ta'u garuu Jawaar wajjin dhaladhee guddadhe Jawaar arraa miti ka politikaa eegale Jawaar yeroo nuti kutaa 7-8 barannutti Jawaar maqaa Oromootiin nama mana barnoota irraa ari'ame ijoolleen dhummuugaa gololchi ijoolleen carcarni beeyti Jawaar Mahammad haati isaa shawarraa dhufte haati isaa kiristaana Oromtitti callaadha ar'a silaa kana hundaa asirra bahee hin dubbadhu ture haati isaa na guddiste abbaan isaa nuti ijoollee taanee du'e Siraaj Mahammad ni yaadadha bara Kennedy Mangashaa du'e jaan sirbaan Kennedy Mangashaa du'e yeroo jaan guyyaa tokko du'an abbaa Jawaarii fi Kennedy Mangashaa ni yaadadha Kennedy Mangashaa reediyoodhaan yeroo himan ni yaadadha Jawaar ana caalaa kaisa beeku ni jira yoo ta'e haadha isaatii fi obboleeyyan isaati garuu waliin guddanne horofa laaqaa kubballee kubbaa carqii tanas karra dhiitaa Jawaar kubballee hin taphatu Jawaar nama haasawu guddatu yeroo sanitti illee on politika uummata Oromoo kana dubbataa ture jechuudha waa tokko yaadadha yeroo nuti mana barnootaa guyyaa manni barnootaa cufamu walaajosh qanii jedhan biyyatti guyyaa haadhaa fi abbaan dhufee waliin manni barnootaa cufamu yaa Oromoo abbaa karraa abbaa loonii qabeenya kee kanaan booni je'eet Jawaar wanni tokko barreessee na kenne yeroo san ture Jawaar guddaa kan itti yaadadhu ijoollummaa kiyyatti haati isaa haga arraatitti haadhatiyya wajjin hiriyyoota rabbii umrii isaan haa dheereessu haati Jawaar Oromtitti haati Jawaar Oromoo callaadha nama akka Tanakaa Hangaasaa Ibraahim qomaaxee bishidiimoo tanaan haati Jawaar maqaan dhahamtuu miti arra kanaatu na aarse malee Jawaar arrabsuun isaa homaa natti hin fakkaatu Jawaariin waan fedhe jechuu danda'a homaa miti garuu haadha isaatitti gabbu'ee haadha namaa arrabsuu jechuun haadha Oromoodha haadha Jawaar dhalte arrabsuu jechuun akka waan haadha tiyya arrabseeti jechuudha ilma sharmuuxaa kana silaa matattiin shukkaa isa suuqa ni beeka bakka itti dhalannee guddanne bacbaacaa akka Hangaasaa Ibraahim kana maal akka taheen isa beekan
Kanada irraa isa ariitee Minnesota irraa isa ariitee dhufeet ana biratti Washington diitti dhokate. Bacbacaan fincaan ofirra naqu kun jechuudha. Bacbacaan asirraa biyya galeet furushkaa faagulloo nyaataa faagulloo taayee danda'a nyaataa mana keessaa gadi hin bahu yoo dhiira ta'e boolee Mikaa'el Maandhay yoo dhiira ta'e akkaaniin Adaamaa keessatti tuuttaa haadhee sharaa haadhee magaalaa keessa deemu kophaa kiyyatti shuguxii takkaan maletti jechuudha. Maa yoo dhiira ta'e gabbayee hin deemne jechuudha. Tana kaan qoshaashni bishidiimotti qomaaxaan harka duushiidhaa jechuudha. Qomaaxeen harka duushiidhaa. Siigalee. Ilkeen Hangaasaa Ibrahim. Kanadaa keessatti ilkeen isaa gurraachattee akka qomaaxooyte ilkeen isaa isa qomaaxooyte kana jechuudha. Qomaaxaa waan inni taa'ee hin beekneen doktora jee ar'aan tana asirratti isa baasee nama kana. Siigala asirratti isaan mucaan dhumuugaa ka Jawaar wajjin guddate jechuudha. Dhalatee wajjin guddate nama isa godhee ar'aan tana siigalee gaafa Facebookni isaa cufame achi dheeyseen na bira dhufee fuudheetiin California isa geessee oofisa san isa geessee anaatu yeroo inni waan dubbatu hin beeku ummatatti namichi qoshaashni kun jechuudha. Ar'aan tana wanni inni itti asii gahee achi dhaqee alba'utuni sistema Jawaar tolche siyaasaa Jawaar maintain godhe siyaasaa Jawaar calculate godhe jechuudha. Silaa Kanaadaa tana keessaahi glova harka kaatee lafa xaraga dachii xaraga lafa qulqulleessa jechuudha. Doktorummaan ani isaa kenne naman isa godhe nama lafa qulqulleessu dalagaan rakkoon qabdu dalagaan hin kabaja yeroon akkana jedhu an nama dalagaa kabaju nama lafas qulqulleessee jiraate Ameerikatti nama registaras dalagee jiraate Ameerikatti nama DC governmentis hojjatee jiraate ani Ameerikaa keessatti federaala keessallee hojjadheetin jira biyya kanatti sittiin hima Noma North of Massachusetts ani hojjadhee nama jiraate Ameerikaa keessatti lafallee xaragee ammallee nin xaraga lafa dalagaa tuffachuu miti. Garuu qoshaashni akka hangaasaadhaa kun jechuudha. Qoshaashni harka duushii qomaaxaan bishidiimoo sittiin himaati. Yaa qomaaxaa bishidiimoo. Beeyne ka Hayila Sillaasee wali qabee Mannahaaraa bishidiimootti si guure. Ka hidhiin teetii fi gubatee fakkaattu. Anaas si beeka in person. Annin beeka akka Jawaar sin jaalanne tana dura jechuudha. Gaafa ati maaliin keenya wal adda akka itti dhuufnu wal adda akka itti fincaannu wal adda akka itti shisha harkisnu wal adda akka itti sagaraa teenyu wal adda akka itti wallisnu wal adda gaafa jettu sanirraa dhagee Jawaar gaafa ati Kanadaa dhayxu Jawaar akka sin jaalanne nin beeka. Ani Jawaar sin jaalatu je'ee mana kiyya fiduu sin dhiisne. Ani Jawaar si jibbe je'ee gaafa joolleen Harargeedhaa si talaantaltu gamaa gamanaa si ariitu fidee uf jalatti sin dhoysine ilma sharmuuxaa jechuudha. Sababa keetittiin ani Falmataa Ibroodhaa nama galatanarraa qabu sittiin himaati. Falmataa Ibroodhaa Houston Texasitti nama gartee khashallee na hadheeffachiisallee lal natti harawaacee mana isaa itti jaartii isallee rabbiin kuno galata isinii haa kennu galatoon haadha jaartii haadha warra Ibroo isin bira dhufee faxaree nyaadhee isin dubbisee na kabajjanii mana keessanitti bira dhufee Houstonitti gaadhaaf gaafaan dhufe isin bira goree kabajaa teessan galatan isinii galche. Ar'a sababa tanakaa kanatti anaa fi Falmataa Ibroo waliin mufannee hamtullee waliin hin jenne hanqa aan friendii wal godhu wal geenye jechuudha. Hamtus waliin hin jenne maalii fi namni guyyaa tokko asii godhe galata sirraa qaba. Poolitikaan teenyas adda taatu akkasumatti oofannee jechuudha. Sii gala waan asiin jedhu. Naa qabadhaa dubbitan. Garuu
falmataa ibroodhaa ilmoo namaati waa takkaan isinitti caffeeraamis sababa isattiin namicha kana arrabsaa ture caffeeraamis sababa hangaasaa kolkolee qomaaxee bishidiimoo kanatti sababa isaati ani ilma arsiiti alloqonni keedha dhaloonni kiyya guddinni kiyya isaan keessa haa ta'u garuu an dhalataa ilma arsiiti gaafa ijoolleen harargeedhaa gamaa gamanaa qeeroon harargeedhaa isa talaantaltu isa ariitu dhufeen na jala dheeyse gaafa saniin dura dhaabbadhe at the front line namicha kanarraa ijoollee harargeedhaa tana haleeluu ture jechuudha including caffeeraamis Riyaat Sabboona ijoollee wajjin nyaannee dhugni ijoollee toora booraati warra leenjii kiyya jala turan gaafa bara Eertiraa waraanni jira jedhan san ijoollee wali qabee shanillee irratti gaafa OMO sanillee ani amma poolitikaa shanee keessa seenuu hin barbaadu waan sanillee achumatti hin bira kuta waa'ee shanee amma dubbatullee hin barbaadu garuu tana kan qoshaashni kun haadha Jawaar arrabsu haadha tiyya arrabsu haadha Jawaar jechuun haadha na guddiste haadha nu guddiste haadha dhummuugaa keessa nu guddiste yeroo hamtuu san keessatti jechuudha ar'aan tana kan kun hangaasaan gad deebi'ee haadha Jawaar arrabsuun Jawaar isa tuffatee isa dhiisnaan isa jalaa deebisuu dinnaan isa jalaa dubbatuu dinnaan hedduun akka waan haadha tiyya arrabseeti of course haadha tiyya arrabse ar'aan tana shuukkaan garaa isa kaasila ilma sharmuuxaa kana jaynummaa keessa dhalannee guddanne abbaa sittiin hima bishaan keessatti hin dhalanne amannaharaa duushii keessatti hin dhalanne nuti abbaa fedhe ka lolaanis dhufe lolaan deebisaa guddanne nuti lolaan deebisaa abbaa fedhe sittiin hima yaa qomaaxaa ati ar'aan tana asirraa galteetti inumaatu maaskii fuulaa maaskii funyaaniiti funyaani kaattee nu garsiista sun dalagaateeti guloof harka kaatuun lafa xaraguun silaa ati mooyaa keeti waan kanadaa keessa dalaytuun silaa suufa uffatteetii miti tuuttaa gurguddaa warra akka kirikbooyin kaatuu san tuuttaa guusan kaattee dalagaa rakkoon qabu dalagaa tuffachuu kiyyaa miti si galaa waan ansiin jedhu tuuttaa san kaattee tuuttaa gurguddaa san tuuttaa san kaatteeti silaati tuuttaa gurguddaa san guloofa wajjin si galaa waan ansiin jedhu naman guloofa kana wajjin harka kaattee sila tuuttaa san akkasitti akka itti lafa qulqulleeysan nama barsiisuu sirra ture dalagaan teessanii maalii fi lafa qulqulleeysuu turte kanadaa tana keessatti si gala guloofa akkasitti harka kaattee guloofa kana silaa dalagaan teessan turuu turte lafa xaa'oo suufa faa kaatuun sirran turre suufa warra polotishiyaanaa ta'e warra polotikaatiif dhiisuu turte suufa polotikaan beeyte osoo polotikaa beeyte haadha Jawaar gad deebiteen arrabsitu gaafa Jawaar qeyroo wajjin ummata Oromoo wajjin wayyaanee qaarsu wayyaaneen waa'ee haadha Jawaar hin dubbanne haati Jawaar tana haa taatu hin jenne ummanni wayyaaneedha akkasitti ummata keenya fixaa ture jechuudha ati arraan tana taguuga ilma sharmuuxaa gabbuutee Jawaar haadha isaa arrabsitee jechuudha haadha tiyya arrabsitee arra haadha Jawaar arrabsite ati gabbuutee jechuudha ilma sharmuuxaa aniinin kichina keessa dhaabbadhee shunkurtii ciree xibsii dalagee si nyaachise jechuudha nama si godhee asirratti ol si baasee addunyaan ani suufa kiyya sittin tahu seenaaf kaahi je'eetiin sikkenne uffata aadaa Oromoodhaa ka biyyatti hojjetameen baasee sitti kaahe'an si gala waan ansiin jedhu yaa taguuga qoshaasha tanakaa ittiin barmiila ka tanakaa siin jedhu sun caffeeraammis mataan si haa bulu tanakaa ittiin tanakaa jechuun tanagaa kun jalaa dhuraadhaati yaa gingilchaa ani silaa hagana naaru arraati gad deebiteet haadha Jawaar arrabsitee jechuudha wayyaaneen haadha Jawaar kana haa taatu jettee ka inni biyya alarraa istirateejiidhaan qeyroo lolee lolchiisee ummata Oromoodhaa arra sii kana gabrummaa jalaa baaseet bakka irraa qoshaasha
biyya Ameerikaa tana keessa xaray durraa biyya si galche ati arra gaddeebitee haadha Jawaar arrabsite jechuudha. Yaa qomaaxaa bishidiimo ati eenyummaa keenuu himi bakka irraa dhufte. Hin jirtu qomaaxaan harrigee keessa. Ati qomaaxaa bishidiimooti. Ati qomaaxaa harka duushiiti. Eenyummaa keenutti haadha Jawaar arrabsiteese wallahi sin dhiisnu. Wallahi video kaastee jirtami video itti haadha Jawaar arrabsi rakkoon qaban. Jawaar akka feete jeen arra gaddeebitee haadha Jawaar arrabsuun haadhatti arrabsu. Video itti ati isin arrabsaa oolte san seef goonee kaannee jirra yaa ilma sharmuuxaa sittiin. Anaan likkii teessi beeka. Baccaccee tortoraa fincaan ofirra fincaanu ta'uu keetiin si beeka. Nama gaaddidduu ta'ee suna bira dhufee jechuudha ati Ameerikaa keessatti. Humaan taatu jeetiin harka qabee siin deemaa ture jechuudha magaalaa keessatti. Baccaa gaafa na dura dhufte gaaddidduu ta'ee isaa turte ati. Gaafa biyya galte hoo ati umrii ta'e gaaddidduu ta'e nama dheessu ati. Yaa qomaaxaa harka duushiidha. Yaa qomaaxaa bishidiimo. Jawaar akka feete jee. Nama poolitikaati. Arraati. Waan wayyaaneen Jawaar qeyroo fi ummata Oromoo wajjin fonqolche sun haadha Jawaar gaddeebitee haati Jawaar akkana haa taatu hin jenne ka ati arra gabbuutee haadha Jawaar arrabsite. Haati Jawaar Oromoo shawaati. Haati Jawaar na guddiste. Haati Jawaar Kiristaana Oromoo shawaati. Abaayyeen teenya nu guddiste. Isiitu ixee ummaa Jawaar akka waan haadhatii Ruqiyyaa Kabiir Mahammad arrabsiteeti ilma sharmuuxaa. Adaamatti wal agarra. Ati dhiiraa tana boodaan ijoollee ummata Oromoo keessa deema. Rakkoon qabu Jawaarii waan feete jechuudha si jalaa dhaga'uu didee si tuffatee si dhiise Jawaar. Ati gaddeebitee haadha teenya haadha Jawaar arrabsaa oolte jechuudha. Haadha tiyya arrabsiteeti. Haadha tiyyaan qaldiin hin jiru. Shuukkaadhaan garaa si kaa ilma sharmuuxaa. Wal arkina Adaamatti. Bakka ati deemtutti wal arkina. Bakka ati deemtutti wal arkina yaa tanaka. Yaa tanaka. Yaa qomaaxaa bishidiimo. Akka ati qomaaxaa taateen harka keetiin laalee si beeka buburree. Hidhii fi harka kanaan si eegale qumxinnaan kee ilkee teeban ilaal ilkee keeysaan si eegalte qumxinnaan ta'e ilkeen ta'e takka sirra hin jirtu ati qomaaxaa akkanaattu hangaasaa Ibraahim ar'aan tan haadha Jawaar arrabsee jechuudha asirratti ol bahee. Ani homaan qabu ilma kiyya isinii kenne jette haati Jawaar. Ani hiyyeeysa ani miskiina shilingiin qabu ilma kiyya isinii kenne jette haati Jawaar. Jawaar Ameerikaan akka CIA East Africa irratti ta'uuf kadhataa turan na caalaa namni Jawaar beeytan hin jirtan. Gaafa inni Columbia University irraa fixu gaafa amaarri akkasitti itti gartee rifatee wanna Jawaar was CIA Ameerikaatiif American Horn of Africa irratti East Africa irratti is ergachuuf turte jechuudha. Kana beeytan hin beeytan. Hin barbaadu jedhe sababa ummata Oromootitti jechuudha. Anaatu beeka waan hunda jechuudha. Bada waliin guddanne ani bar Jawaar yoo inni anaa fi Jawaar war politika akka wanni wal dhabnaa bar wal bira teenyee bar. Maal rakkoon jira. Waliin guddanne gaa. Horofa laaqaa waliin kutaa tokko haga 8 wajjin taa'ima ministirii wajjin fudhanne anaaf Jawaar. Sigala waan ansinjo arra qoshaashni qomaaxaan akka hangaasaa Ibraahim jettaniin kuni namni nama si godhe namni tokko namni si beeku hin jiru. Achi nadheessitee Washington DC na bira dhufte. Gaafa Facebook keessirra cufan asii hin California si geeyse haga ofiisa isaanii jechuudha. Bakka deemtuu fi karaa deemtu hin beektu sitti himaati. Arra haadha Jawaar gaddeebitee arrabsuun kee haadha tiyya arrabsite Ruqiyyaa Kabiir Mahammad arrabsite. Ati qomaaxaan mannahaaraa bishidiimoo keessatti qomaaxummaa
والآنمو أبان كيدو في أكيد تسألي أن يوم خي نتهمي بكا الرادوفت نتهمي المشرموطة إيجا تنتاتي والأركوفتي ورانانك أبا سايلي برجيدانك أبا أداما خيسا كيرو برجيدة خيانك أبا أداما خيسا بكا أتي ديم تسير يو إيرتات همي قبه أتي ما في النيتنا خيسا ديم بولي ميكايل لك إمي أتديرا فين بولي ميكايل لك خدتو أداما كرا هني سنكوتو قد كرا فرانكو كان خدتو ميديراتي كوتو غندكو دتوكو ميديرا كوتو كرا هني دا خدتو أتديراتي باج غرا فينچاني وان أتتاتين سيبيخ usnee callisna arra haadha jawaari gaddeebee haati jawaar wayyaaneen maqaa isii hin tu'ine haadha jawaar beek warra akka dinquu dayyaasaa faattu harkaa qaba siigalee arra jawaar haadha isaa akka barbaade jiraachisuu nama danda'u ستانفورد في كولومبيان سيفيل مالي هنتو أبيتشو نجلا ديم تكوني أرانتنا جوارين أسجه المشرموطة تكمو لينجو الباتي يعني لينجو باتي يتنيني لينجو الباتي يعني بالي وانا كسي الليل ألتهم بيت أرسين جتشو أرسين نوتي وانا كسي باج آسنين كام باج أنا مريبي قدودان siigalee reeppii nama godhuudhaan minisootaa kana keessatti qabamee hidhamee wanni isaa tarkaa qabna nuti siigalee bacbaacaa akkasiisan ar'aan tala baal irratti jaan waan jedhe jaan falmataa ibrooti caffee raammisi eenyu Nazir mucaa ja'aniin tokkoffaa hin dhageeffatinaa jedhe jaan achirratti bacbaacaa gaafa abiyoot zinnash deeme bakka isin seenta wal agarra abadan qabsoon teenya itti fufti abadan rafnee hin bullu we will fight till the end we will remove crime minister Abiy Zinnash by any means necessary leenco albaatii dhagay sittiin himaati yaa albaatii garaa fincaanii Ameerikuma tana keessa tortorteeti asii biyya galte siigalee kun hundi mastermind Jawaar Tolcheeni the mastermind yaa bacbaaca maali Jaafar Ali jaaniin tokkollee jira khailkeen kun irratti tortoraa tokko tortora kasha diddus maali diddus minilika siin dhufe minilika achiin bahee jeetuma waan akka asoosamaa takka maaliin tahe jeetuma kana haasawaa ture kana dura jechuudha ar'aan tana garuu deebi'eet Harargee keessaa bahe san nyaachuu eegale Jaafar Ali tana dura gaafa wayyaaneen naari ejeesan aksiyoona ilmaan Harargeedhaa gurgurateet Aysuuzii meeqa gurguratee achirraan baane Aysuuzii 12 maallaqa aksiyoona ilmaan Harargeedhaa boochisee achirraan baane Jaafar Ali simbeekuan harka walirra qabnee san hunda dhufte gaafa dhufte amma osoo taate toore kiyyan baatu wasaka ati ka ilmaan Harargeedhaa aksiyoona ilmaan Harargeedhaa ilmaan qotee bularraa aksiyoona isaanii gurguratee biyyarraa bahe biyya Jarman dhufe biyya Jarmanirraa ka'ee biyya Norway dhaqe achi kaampii keessa taa'ee wayyaaneen naari ejee waraqaa argatee ar'aan tana deebi'ee ilmaan Oromooti irratti haqqisaa jechuu namichi kana wanni jiru leencoo baatii leencoo albaatii leencoo hancoo albaatii wasaka fasaamii likkii teeysanii isin beekan tanakaat immoo hangaasaa Ibrahim Khafin jettu yaa tanakaa wallahi summa wallahi atiin haadha Jawaar arrabse ani
Jawaar bar na basi tuffatee si dhiise. Jawaar leevilii keetii miti. Ati gwanti sanuu suufa kaateeti. Shuuf hada. Shuuf jeen dhufaa bar sanuu. Gwanti nu garsiisaa. Gwanti asumatti ciintachii xaragaa turte miti. Hangaasa. Gwanti ati lafa xaraguu miti Ameerikaa keessatti. Tuuttaa akka kirikbooy warri garaaja dalagu kaatu gurguddaa tokko gartee. San kaattee akkana jee sanuu bar. Akkana jee hay. Akkana jee bar. Wanni tafuulaa tanallee akkana kaatee bar. Ja'a bar. Jeeti suufa kaatee. Suufa kaatee jee dhaabbataa bar. Mana keessa taa'eeti kunoo nyaataa miti. Wasfaatiin garaa isallee gad dhiibamee jira. Borceemis wasfaatii si guute wasfaataa. Kunoo mana keessa taa'ee eksarsaayisiin godhuu mini sodaataa gad hin ba'u. Faagulloo fi waan taa'een danda'a achitti itti darbu tana nyaatee garaa wasfaatiin isaa keessaa gabbeessanuu kaate aboo nama naansin beeku waan ati taate. Nama gaaddidduu isaa diisii keessa dheessu gaafa na bira dhufte. Harka si qabeetiin siin deemaami makiinaa keessa si kaayaan. Kijibaan dubbadhuu baran likkiiteetiin si beekayaa qomaaxaa bishidiimoo. Qomaaxaa hidhiin teetii fi fuulli kee harki kee bar peestaala gubatee fakkaataa peestaala. Peestaala miikkaa gubattee fakkaataa bar hidhiin teetuun yaa wasakaa. Likkiiteetiin si beekaamiyaan. Yaa qomaaxaa bishidiimoo atillee nama taate anaan nama si godhe anaan doktora si godhe fakkaatitti gwaantii kaattee tuuttaa gurguddaa tokko gartanii ka warri garaaja dalagu kaatu san kaatteetti boottii dhedheertuu takka miila kaattee yaa bootti haam silaa lafa xaraguu turte akkasii dalagaan ta'e Kanadaa keessatti doktora siin je'eetiin Commander Nazir naan jette ani awwaraana gaana beeyta awwaraana sigalee ani Samir Rahin gasibbuan. Wallahi Samir Rahin parashuutaan gasibbuan. Nabeeta. Sigalee anaatam zagazzagee Samir Rabu ati hafurri qiyaasii siccita. Viidiyoon an Samir Ragabbu laalaate ati hafurri siccita bar. Shintaam. Sigala. Saboo nama warri akka taayyee jette alan shadii isin tufan. Dhugaasa egaa hoggaanan Dr. Hangaasaa yessartin jee nagaa guutuu sii kennu. Dr. Hangaasaan dhufe kana jechuu deema ibidda tufuu deema jee magaalaa sii oowwiseyan. Doktora jee joolleen si jala hiriiranii kaan sirraa arrabsee caffeeraan dhahee sirraa deebi'ee nama si godhe gaafa silaa arraami 2018 keessa silaa Facebook kanarraa si galchan. Nama si godhee achi taanii ofiisa taanii si ilaaluu turan yaa ka qubaan farramu anaami ka barreessee sitti ergu anaami uffaarsuu fi mi baran uffaarsullee marakkoon hin jiru ufiin faarsa marakkoon jira anaami ka barreessee isin kennu kana maxxansiisan edit godhi siin jiru yaa talfuufa si amma ka gaddeebi'ee haadha Jawaar arrabsu si boo ka haadha Jawaar arrabsu gaddeebi'ee ammantan qizana boo Shamsaddiin Xaahaa dhagee Shamsaddiin na dhagee aboo dheengadda gaa karaa boolee Mikaa'el sanitti illee wajjin afaan kaanneeti ijoollee teenya gaafa irreechaa san isinit dhufeetiin isin arge yaa Shamsuu keenya galatuma Shamsaddiin Xaahaadha isin hunda gartee weelkaam na godhuu keeysaniin hedduu galatuma yoo dhiira tahe tana kaan hanii haa dhufu Adaama karaa hanii san haa dhufu karaa Firankoo san ganda 11 haa dhufu yoo dhiira tahe tana kaan garaa fincaanii kun yoo dhiira tahe boolee Mikaa'el haa dhufu waraana Shamsuddin Xaahaa kana faa bira jechuudha dhiirti ilmoo dhiiraa jechuun ilmoo dhiiraa tana kutattuu ijoollee biyyatiyyaa ijoollee carcar naaftaanaan gadulloo jechuudha dhiirti akka fedhe ta'uu danda'a
kutate garaa isaa hidhate akka fedhe ta'e akka fedhe jiraata. Gartee gaa Shamsuddin gaafa sanan nama na eegu jiraan. Nazir Haji Nuuraa ana nama na eegu jiraan. Isin wajjin bal'ifadhee ta'a magaalaa keessa Khoflee Boolee Mikaa'el tana keessa isin keessa deemee gammadee dhiichisee isin wajjin. Akkasi namni garaan qulqulluu jechuudha. Nuti lafa Oromoodhaa lafa Oromoon irraa buqqifamtu hin barbaannu. Lafa Oromoo irraa buqqisan, lafa qotee bulaa irraa buqqisan qabriidhaaf hin bitan. Mee bakkuma takka haa dhufuu siin jechuu jirti bar Qeeroon biyya yaa talfuufa dhangalaasaa yaa tanaqa hangaasaa ofiin jettu. Doktoraan si godheemi doktora kiyya sirraa fudhadhee gaan. Mee doktorummaa san taayyeen faan si haa kennani. Sagara. Doktorummaan si kenne sirraa fuudhe gaan. Eessa baaqeeti doktorummaa akkanuma harkatanii amata meeqa baratanii harkatanii doktorummaa. Namni maqaa ofii barreessuu hin dandeenye akkamitti doktora taata. Magaalaa si ofiseetiin ol si kaasee girgireessee Feesbuuka kana. Doktor Hangaasaan dhufe jedhanii yoom dhufe jedhee barbaa uummanni si eeguu ture yeroo san bar. Shantaa. Rabbiin na kaasee anillee asii doktorummaa sitti kokkoba si kaayee boona yuunifoormii kiyyaan baasee si kaayee baran. Suufa aadaa abbaa alaabaa abbaa gadaatiin hodhameen baasee si kennee baran. Yaa borcaamii mudhiin tiyyaa fiitee walitti taat kofoo dhiistee suufa kiyya fudhattee siikee nama si godhee jechuudha. Siifin kennu ture. Maaliifin sii kenna suufa kiyya? Siifin kennu ture hattuu. Niin sheenawe. Yaa qochuma abbaa garaa niin sheenawe sii kennuudha. Sigala wana sinjo. Ira ati bakka Qeeroon jirtutti waliif taa'uuf teenya gaa. Inshallah waliif taa'uuf teenya. Waliif taa'uuf teenya. Atiin haadha Jawaar arrabse, haadha Jawaar tana guddiste arrabse, haadha Jawaar anarra beeytaa Jawaarati. Anarra beeytaa anaa wajjin guddate. Anaattu haga kutaa 8 ministeerii dhummuugaa keessaa fudhannee wajjin baane. Horofa wajjin dhinnee ati haadhatiyyaa arrabsite Ruqiyyaa Kabiir Mahammad Katabo. Haadha Oromoo arrabsite. Haadha Oromoo guutuu arrabsite. Haadha Qeeroo arrabsite. Haadha Qeeroo biyya alaa biyya keessa jiran arrabsite. Viidiyoo kee ni buuste. Yaa tanaka viidiyoo kee ni buuste viidiyoo kee kaannee jirraa jechuudha. Gaafa nagaa si gaafannu. Video si waraabas nagaa si gaafatti ijoolleen akka Qeeroon itti nagaa si gaafattullee arkuuf teessa. Kanuma galatooma nagaa keessa naa jiraadha. Rabbiin kana xiqqeessee jira. Falmataa kiyya. Falmataa Ibro. Annama kanaa jechaan isinirratti duulaa ture. Quba qabaadha. Caffeeraamis nama. Hangaasaa jaan kanaafin sirratti duulaa ture. Na jala dheessee maaliin godha? Googiraa kana googiraa itti kaayetiin deemuu ture kana ilma shaarmaaxxeedha. Diimaa labuu sababa keessatti hammeenya waliin jechuu dhabnullee hanga aan friendii wal godhuu geenye jechuu. Baga hamtuu waliin hin je'in. Caffeeraamis dhiifamaan si gaafadha. Tigilaachin iska macarrashaa nama. Wal'aansoon teenya hamma irraa maayyitti. Wal'aansoon teenya hanqa ilaa irraa maayyitti. Kanuma nagaa keessa naa jiraadha. Galatooma sheer warri gootanis naa jiraadha. Har'a finiineetiin dhufe beeyta. Falmataa kiyya yooniin gama keessan achi bahee wal arkina karaa Teeksaas. Namni waa barate silaama nama IT-dhaan addunyaa tana girgireessu falmataan namni barate baradhe je'ee hin iyyu maalummaa isaa hin himu galatoom falmataa kiyya sigalee
akka keessummattis na keessummeessiteeti bara dabre dhufee khashaas nyaadhee afaan kaadhillee irrallee naa keessanii takkaa fi lama akkas je'ee kutee simbira haadha warra keetillee galata naa galchiif ilmaan keetis rabbisii haa guddisu namniin ani irratti isinirra duulee nama arra harkana nyaate kana jechuudha maal san qofa kushiinaa keessa dhaabbadheetiin shunkurtaa ciree namana foon ganda arabaa tokkorraa bitee shunkurtaa ciree dinnichaa ciree xibsii xabbasee nyaachise hangaasaan harkana nyaate deebisee rabbi na haa qurxuun siin jedhe wallahi tiyyaa fi tateessanii qacacaabar ibrooqii qacacaabar harkana nyaatee bar arra deebee hayya maalta tiyyaaf teessaniiti arra gad deebi'eeti haadha qeeroodhaa arrabsee bar viidiyoo san nuu kaayaa ijoollee viidiyoo san warri buustan nuu kaayaa anilleen buuseetiin jira nuu kaayaa wal arkuufte Shamsuddin keenya sheer godhe atilleen haalaaltu dhaamsi khiyya qeeroo biyyaatiif namichi hangaasaa jedhamu kun namniin an doktorummaa Facebook irratti doktorummaa kenneef kun eega asirraa biyya galee Jawaar arrabsee cal jenne san politikaadha jennee cal jenne arra haadha Jawaar haadha isaa arrabsaa oolee jechuudha haadha Jawaar ana caalaan beeku abbaa Jawaar rabbi rahmata haa godhuu fi Siraaj Muhammad ana caalaa hin beeku tanuma keessa abbaa Jawaariif rahmata naa kadhadhaaf rabbi rahmata isaa haa godhu haati isaa shawarraa dhufte osoo nuti hin dhalatin ijoollummaa isaatiin abbaan isaa shawarraaf dhufte haati isaa kiristaana hanqa gaafa nuti ijoollee sanitti jechuudha haati isaa Oromoo Shawaati Jawaar ummaayyee jennaan abaayyee jennaan arra yoo namichi tanakaan kun biyya galee haadha Jawaar arrabsu qomaaxaan bishidiimoo kun qomaaxaan Hayila Sillaasee abbaan hangaasaa qomaaxa gandi hangaasaa duushiidha harki isaanii isinittiin hima hidhiin hangaasaadhaa peestaala gubate fakkaatti duushiidha qomaaxaa inni manna haaraa qomaaxaa keessaa dhufe siyyalawana siin jiru tanaafuu qeeroon biyyallee viidiyoo kana buusaatii bakka jirtanitti waliin naagahaa wal harkuuf teenya itti naa himaa nagaa keessa naa oolaa ilmaan Oromoo isiniin jaaladha nagaa keessatti naa jiraadhaa bakka jirtanitti jechuudha Nazir as a commander in chief Nazir naan jaan nagatti